warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha. Wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii kaleessa wanta argitanii jirtanii ajjiin manarraa na baasanii jedheetu miila jalatti na kufe kaleessa jechuudha. Ani immoo guyyaa tokkoof intalli na biraa bultoonnaan lakki guyyaa tokkoof miti torbee tokko si biraa teessu torbee tokko booda ofirraa jedhu naan jedhee ansilaa daa'imuma kiyya hargaa jedhee fidee dhufaa laata jedhetan fidee kootu baqqaa guyyaa tokkoof na bira bulte boruna na jedhaa jedheen jechuudha. Kaleessa silaa kaleessa na bira bulte har'a ofirraa deemsisuu yaadayyuu jechuudha. Kanaafuu inni immoo daa'imallee fideen dhufnee jechuudha. Daa'ima fideen dhufnee erga narraa fee alkaa walakkaa keessa jechuudha. Isnumaa fi ishee wal qabatanii dhufanii jechuudha. Naan ilaaluu hin jirtu daa'ima bira jechuudha. Isoo nama lama malee daa'imni hin jirtu. Achiin akkasitti barree tumaa bulanii barrillee jalaan banne jechuudha. Barree jalaa banuu didee akkasitti barree qulqullufadhee rafee bulee jechuudha. Isaan immoo uffata kaleessa miicaa akka tasaa uffata miicaa saalaadhuma kanafee jechuudha. Saalaadhuma kanafee alga libsoota wayii achi jira jechuudha. Uffata miicaa keessa alga libsoota wayii miicaa fee akkasitti kaan afatanii kaan immoo uffatanii bulanii jechuudha. Ishiin immoo ganamaan kaateen ga'ee ani suuta innaan fincaa shinti beetii seena jedhee ilaalu hin jirtu ishiin jechuudha. Hin jirtu gara deemtee beeku ganamaan kaatee kutte jechuudha. Inni immoo ammasaati kanallee saalaadhuma kana rafee jira jechuudha. Immoo shinti beetiillee seenuu sodaadha. Maaliif akka tasaa yoo ol seene daa'ima kiyyallee na jalaa fudhatee yoo waan tokkollee mana kiyya seenee godhee jedheetanii shinti beetiillee seenuu sodaadhee kushiinaallee seenuu sodaadhee akkanumatti barrii koo cufadhee oolee jechuudha. Maaliif namichi hin beekamu jechuudha. Wanti inni gochuu dhufe kun hin beeku waan ta'eef kanaafuu barriillee jalaan bannee shinti beetii seenee innaan ganama kana bannee jedhu inni asuma ciisa jechuudha. Isheen immoo hin jirtu jechuudha. Alga libsootuma kan miicee afatanii kaan immoo uffatanii ciisanii bulanii isiniin jedhu. Ani shuma bulchuun barbaanne jechuudha. Yeroo sanaaf ani shuma bulchuun barbaanne daa'ima kiyya fidee dhufaa laata jedhetanii guyyaa tokkoofi jedhanii jechuudha. Silaa daa'ima kiyya biraa qabadhee silaa akkasitti ijoollee godinyoota kootti waamee akkasitti tumnee as akka lammaffaa ishiin garagaltee as ilaalle akkas ishii gochuu deemayyuu jechuudha. Akka lammaffaa deebitee mana kana gara mana kana ilaalle ishii gochuu deemayyuu jechuudha. Isheen malattee kalaas ganamaan kaate kuttee yaadni isaanii na dhibee jechuudha. Yaadni namicha kanaa fi yaadni namitti kana baay'ee tokko na dhibee jechuudha. Innillee daa'ima ishiis fidee dhufaa nu sadan keenyatu dhufaa jedheetu tureyyuu jechuudha. Jedheetu deemee innaa deebi'an immoo daa'imni biraan jirtu lamaanuma isaaniitti dhufee jechuudha. Lamaanuma isaaniitiin dhufanii akkasitti isiniin jedha jechuudha. Jalaan bannee daa'imni fiddee dhuftee nattaa dubbattu yoo sagalee ishii dhageessii bana jennaan daa'ima fidnee bakka ishiin jirtu sana narraa fagaatee nuti bakka biraatti dhufna waan ta'eef achi goreef sii fideen dhufnee boruun sii fidaa jedhee na kadhatee dadhabe jechuudha. Ani immoo jalaan bannee silaa kan hin banuuf daa'ima jecha jalaa banaayyuu ishii fi daa'imaa fi namitti silaa ol seensisee
yoonni deemuu didee sila akkasumatti bulchee jechuudha. Immoo ganama ka'ee akkasitti tumee asii arjedha jechuu yaadee jira jechuudha. Akkinaa yaadallee naaf hin taane ishiin illee malatteetu ganamaan kaatee baddee jechuudha. Silaan daa'ima kiyya jecha shuma jalaan banaayyuu kanaafuu daa'imni fidan illee hin jirre waan yaadan hin beeku jechuudha. Muudii biraatiin naa dhufaa jiranii jechuudha. Jarreen kun waan kiraallee namichillee wanti jalaa gurgurate hin jiru natti fakkaataan hin beeku waan inni godhee jechuudha. Isaan daa'imuma kana fuuchuuf yookiin immoo waan tokko na godhuuf yookiin meeshuma kana na jalaa fudhachuuf malee waan tokko ta'aniyyuu miti isiniin jedha. Wanti isaan yaadan kun hin milkaa'anii jechuudha. Milkoofnee fi akkasitti kutta ishiinillee inshaallah kunillee hin kuta jechuudha. Yoo immoo akkasiin jedha muudii isaaniiti kun jechuudha. Malaanas deebi'anii muudiidhaanas deebi'anii daa'ima kiyya na jalaa fuudhanii kutuudhaaf deemu jechuudhaan immoo maladhee barree jalaan banne jechuudha. Amma nas jiru kana hin banu ton du'eellee barreellee hin banu jechuudha. Barreellee hin banu shintibeetillee hin seenu kushiinaallee hin seenu karaa koomentiitii warri naan jettanis maalaanii daa'ima keessa jalaa fuudhuu fi of eegi warri naan jettanis galatoomaan gabajamaan isiniin jedha. Isaan dhuguma akkuma isin jettan sana daa'imuma kiyyaa dhufanii jechuudha. Daa'ima kiyyaa fi yookiin meeshaa kiyya kana fudhatanii deemuudhaan malee waan biraati miti jechuudha. Bakka bulan rakkatanillee miti jechuudha. Isaan duruu shaaraarra deddeemanii buluu baratanii jiranii karaarra deddeemanii buluu barataniiru. Isaan kun waan salphaadha isaanitti jechuudha. Yoo ta'u bakka bulan dhabanii kaleessa baranduma namaa buluu isaan cinqitti hin qabanii waan tokko yoo dantaarraan kaawwatanii jechuudha. Bakkuma argan buluu waan ta'eef jechuudha. Kaamilaa guyyaa lamaan kana hin dhufne jechuudha. Na bira hin dhufne gizee biraa dhufaadhuma ilaalaa dhuma deebiti. Guyyaa lamaan kana immoo ishee argeellee hin jiru jechuudha. Uffatallee asii qabdi. Dhufteellee uffata isheellee fudhannee na birallee cakkantee hin turtu jechuudha. Silkiin isheellee cufaa naan jedha. Waan ishiin taate hin beeku jechuudha. Akkatti ishee hubadhu dhabee silkiin ishee cufaa waan ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko yaaddoon natti dhagahame jechuudha. Baay'ee tokko yaadni natti dhufe wayi godhanii laata mucayyoo kana wayi godhanii laata jedheetan yaadni na keessa dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kaamilaan natti cakkantee amma kana otoo naan dawwaliin illee yoo dhufuu dadhabdellee naa dawwaltee akkam jirta daa'ima akkam jira jettee na gaafatte. Samuuna kana immoo guyyaa lama kana sagalee dhuma ishee hin dhageenye jechuudha. Naallee dawwalee ani immoo yoo dawwaluuf silkiin cufaa jedha jechuudha. Namichi kunillee na dhufu takka silaa afaan isaa qabatee hin taa'u kaamilaa ofirraa baase kaamilaan hin galle kaamilaan maan hin taane jedhaayyoo. Guyyaa lamaan kana immoo na dhufu takka waan tokko na gaafatee hin beeku jechuudha. Waa'uma kaamilaa kana natti hin dhoofne jechuudha. Yaaddoo natti naqee jechuudha. Isayyuu maaliif yeroo biraan illee na gaafataa ishiin illee na dawwalte hin dhuftillee amma immoo hin dhufnellee naaf hin dawwallellee akkasiin isiniin jedhaa wayi godhee laata jedheetan baay'ee tokko sodaachaa jira. Du'aa godhaaf kaamilaallee du'aa godhaaf isiniin jedhaa naallee du'aa naa godhan isiniin jedhaa. Ammallee yoo dhugaa miti naan jettanii saalaa kana ciisu jira ammallee jechuudha. Suuta jedhee nu du'aadhannaa rafuu kana of hin beeku jechuudha. Of gatee dhuma ciisa jechuudha. Akkuma nama du'aa tokkotti akkuma reenfa tokkotti of gatee ciisa waan ta'eef suuta jedhee sinii waraabee sin agarsiisuu danda'a jechuudha. Akka inni saalaa kana rafee bule jechuudha. Kanaafuu kun namichi saala kana ciisaa jira jechuudha. Warroonni immoo kaamilaa dawwaltanii na gaafattanii kaamilaa guyyaa lamaaf argan jiru.
akkuma dura isinitti hime jechuudha kaamilaan naaf illee dawwaltuun nallee dhufteen gaafanne namichatu fageessinatti fakkaata ta'ee waan ishii godhe yookiin adda deetu ta'ee hin beeku jechuudha. Silaa akkatti ishiin zimmin jettu adda dullee ishiin ofitti laaftu zimmin jettu inni nama na gargaaru waan hin feeneef ishiin waan na gargaartuuf inni xilaata kiyyaa nama na gargaaru waan hin feeneef ishiillee narraa fageessuu barbaada jechuudha. Sirraa fagaattuu namittiin kun sirraa akka sibiran dhufnee akka mana kana dhufnee akka waan kiraa mana nafaana kaffalu ofirraa fageessii kaamilaa ofirraa fageessii naan jechaa ture jechuudha. Yoo ofirraa fageessuu baatte immoo booda nan komaatiin maal jedhee ture jechuudha. Isa yoon gaafadhu immoo an kaamilaa iyyuu hin argine an kaamilumtu argeen jiru beeku naan jedhaa jira jechuudha. Isatu na gaafataa iyyuu dura amma immoo yoo nan gaafadhu hin beeku kaamilaa iyyuu bakka ishiin jirtu hin beeku waan ishiin taate hin beeku maal goote yoon jehuuni waan ishiin taate hin beeku nan gaafatee waa'ee ishii naan jedhaa jechuudha. Kanaafuu kaamilaallee du'aa godhaa fi yeroo inni kalaa silaa namni mana qulqulleeffataa uffata iidaa bitataa waan tokko mana keessaa dalagataa jechuudha. Animmoo yeroo inni kalaa kana baqa animmoo yaaddoo cinqiidhuma jechuudha. Amma namichi kun jirutti cinqiidhuma jechuudha. Akka namaatti iidan dabarsu jechuudha. Kanaafuu akka namaatti gizee kun hundumtuu narraa fee akka iida nagaadhaan iidutti du'aa naa godhan isin jedha. Hundumtuun darba jechuudha. Obsi yoo jiraate wanti darbulaan kiyyallee maatiin kiyyallee kan arganii baay'ee tokko na rakkisaa jiranii. Inshallah keessan darba waan hundayyuu darba kan duraa illee keessa darbe ammallee keessan waan darba jedhee yaada. Du'aa naa gochuun dagatiin isiniin jedha. Du'aa naa godha. Warri mana kiyyaaf haaraa taatan immoo maatinaaf ta'an isiniin jedha. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deemna. Mm-hmm.